Komale ammallee yeroo lammaffaaf sababa kiyyaa riskii fudhate namni sun miiliyoona 10 liqeesse. Birri miiliyoona 10 sirra liqeeffattee jechuudha. Haa taatuuti ammoo namoonni tokko maal jechuu jiran. Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin Biltsiginnaa kennitee fi birri sun fudhachuuf Hacaaluu Hundeessaa agriimantii san mallatteessan akka jedhanitti birri suniin fudhattee ittiin in callista birri suniin qabsoo keessatti sirba gaayatan ta'e qabaatu. Abba Guyyoo birriin gurgurtee jedhan kanaafuu acee waa butattee jirta. Keessa namaan beektu keessa qabuttee namaa kenniteedhaan beekta. Otoo maallaqa akkasiiti wayyaanee nuu kenniti bar maa qarree du'aarra deemnaare. Amma sana kan qarree du'aarra deemee riskii amma sanaa fudhachaa ture sana Dr. Abiy yoo aangoorra bahe yookaan immoo Oromoon tokko yoo aangoorra bahe miiliyoona 20 naa liqeessaa yookaan lafa naa kenna yookaan maaloo naa kenna mana naa kenna konkolaataa naa bita jedhee osoo yaade wayyaaneen akka ajaa'ibaatti naa ofariin kunis ture. Amma yoo haasofte of dhaaduu ta'a beekta. Garuu immoo ijoolleen ragaa baatu jirti. Bara wayyaaneen jirtu daninnatiin manallee natti agarsiiste konkolaataallee natti agarsiiste kaan burraayyuutti kantiibaatti dhaqaati maaloo godhaafi jedhame qondaalonni mootummaan OPDO keessa jiran kan amma jiran warri gurguddaan kana quba qabu beekta. Yeroo sanallee nama dide amma akkamitti namummaan Dr. Abiy isa biteera naan jedhe inni faddaala ture jidduutti dallaala ture parsantii meeqa argate gaafa na gurguru. Anummata kiyyaaf qaalii beekta akkas jedhee nama by the way wanti bitamu miini bitamu mi'a qaalii bitamu miini rakashaan bitamu akka gaariitti fudhadha san garuu immoo mootummaan Dr. Abiy na bituu hin danda'u. Okay yookaan OPDO dhaabni kamu yoo sammuun kiyya na ajaje malee Biltsiginnaa jedhe dhaaba Oromoo warra mormu kamiyyuu keessa jedhe namni tokkoon yoo fedhiin Hacaaluu yoo keessi Hacaaluu murteeffate tole jedhe malee asiin miti asiin na murtaa keessa Hacaaluu tol jedhe no akkamitti tol jedha warri Biltsiginnaani gadi baanii Hacaaluu binnee turre agriimantii akkasii waliin qabna akka inni afaaniin hin dubbanne kana gooneerra jedhanii gadaa baanii haa dubbatan. Har'as borus warra mootummaa biyya bulchuu miti bar warra mormutti illee qeequudha duubatti naman deebine. Midhaaddu kan callasiin hin jedhan Hacaaluu Hundeessaa konkolaataan inni ofiyyuu mootummaa kennee fi lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Hacaaluu mana gam qabda. Alam ganaattan jiraadha isin kiraa keessa jiraadhan almost mana kireeffadheen jiraadha. Garuu ijaarrachuun koon yoo rabbi jedhe. Agamma man hin qabdu. Mana hin qabu. Konkolaataan kan qabu. Konkolaataa amma oofu sana dura diyaaspooraan naa bite akkamitti naa bite an biyya kanatti beektaa eddan koonsartii hojjedhee maallaqa argadhee an albama kiyya hojjedhee waggaa lamaan booda biyya keessatti akkan hin hojjamne hojjechuu qofa miti miidiyaa TV Oromiyaa irratti illee akka sirbi koo tokkichi hirran dabarre uggurame carraa Ameerikaa ittiin bahu argadhee Ameerikaa, Awurooppaa, Kaanaadaa, Awustiraaliyaa irra deemee ummanni biyya alaa jiru naafaa jiraatu. By the way kadhaa miti kanan deeme biyya alaas dandeettii kiyyaa nan deeme. Ummanni koonsartii kiyya seene Hacaaluu gargaarraaf osoo hin ta'in Hacaaluu waan jaalatuuf Hacaaluudhaan intarteen taana jedhee seene. Ani immoo ummanni sun jaalala inni naa ibse hamilee inni naa kenne qofaa miti. Maallaqa seenee kaffalee seenee na laale. Kaanaadaa deemee tuurii otoo gochaa jiru asii biyya irraa natti bilbilan. Abbootiin qabeenyaa Oromoo gara nama 5 moo 6 7 ta'us danda'u beekan. Maallaqa walitti buusanii sarpiraayizii na gochuudha. Makiina kan sii bitan. Makiina kana bitan. Hacaaluu Hundeessaa meeshaa birrii akkana fudhatee mana akkana qabaa waan akkana mootummaan tolchee fedhee oloolii miidiyaa hawaasa gubbaa bal'inaan sirdeemu quba qabaachuu natti himtee turte. Namni gariin agartee taargeetii inni barbaadu keessa yoo ati seenuu fi baatte waan barbaade jechuu danda'a. Ololli kun eessaa kaate beektaa? Warruma qaama mootummaa keessaa baate. Ololli kun. Okay? Maal kaayoon si duub jirtu? Kaayoon si duub jirtu gaanii yoo yaadu tarii
warra mormuuf itti fakkaachuu danda'a. Maaliif jennaan waan hin calliseef achi keessa taa'ee fudhatama yookaan jaalatamummaa uummata bira qabdu kana qaamni dhabamsiisu achi keessa jiraachuu danda'a. Ka mormu keessas hin jira, ka biyya bulchuu keessas hin jira. An kana sirriitti quba qaba beektaa. Garuu dantaan hin qabuufan hin callise malee agaruuna. Waan jiraayyuu uummati beeksifte fuulduraaf namooti shakkii qaban artistoota waan garagaraa taasifama artistoota namooti bebeekamoon bu'aa dhuunfaatiin deebi'anii yoo dhugaa uummata dhoosanii mul'ata. Kanaafuu artistoota shakkanii maqasanti baasan warra Hacaaluu Hundeessaa shakkuuf fuulduraaf Hacaaluun birriin jijjiiramaa jedhee fuulduraaf ka shakku hamma yaatti himta ka fuuldura maal dhaamtaaf maal jettaan. Beektaa hawwisoo keessatti hawwisoo mootummaan hooggantu kana keessatti artistii gameeyyii jira beektaa ka sagaleen ajaa'ibaa. Biiftuu Oromiyaa keessa jedhi burqaa burraayyuu jedhi hawwisoodhuma mootummaan akka aadaaf turizimii of jalatti qabate artistoonni achi jalatti jiran hacuucamaadha beektaa. Artiin muudii barbaada. Artiin ayyaana qabdi beektaa. Dabballeen gaafa kana godhi gaafa misooma irratti sirbi gaafa maaloo irratti sirbi gaafa maaloo irratti sirbise gaafa siin jettu ati artistii miti beektaa. Amma wanti nurratti raawwatamaa jiru maal akka ta'e beektaa akka dabballeen OPDO kanaan dura biiftuu Oromiyaa gochaa turte. Biiftuun Oromiyaa keessatti artistoota otoon si waame sagaleen isaanii kan si boochisu baay'ee jira beektaa. Kan achi keessaa ba'anii guutuu biyyattii irratti beekamuu danda'an addunyaarra deemanii waa meeqa hojjechuu danda'an kana dabballeetti isaan hooggan. Har'a waan ta'e yookaan eebbi waan ta'e yoo jiraate achirratti waa'ee misoomaa irratti waa'ee yookaan maal irratti jechuun waan ati irratti sirbitu hawwisoo keessatti dabballeetu sii kalaqa malee akka artistitti sii miti. Artistiin immoo miira hawaasa bal'aa miira hawaasa miiliyoonaan lakkaa'amu bakka bu'ee hojjechuudha qaba malee miira murna tokko kan mootummaa biyya bulchuu miti yookaan kan mormuu miti. 2015 gubbaatti maal anjiraan bahe akka inni warra faranjootaa jechuun sirbituun irratti uummata biratti fudhatama guddaa argatte. Achuma qabsoon Oromoo jalqabti. Qabsoo keessa waan hedduu keessa dabartee ijoolleen fuul sibeesii dubbatte. Gizee miilinee madaraash yookaan galma barkumee guddachaa sirbiti suni madaraka irratti gizee seentuuf gizee buutu maaltu si qunname. Akkuma beektu sana emotional ture. Gara Harargee kana deddeebi'aa ture uummata keenya laaluudhaaf. Yeroon deddeebi'u sanatti bara jireenya koo keessatti akkasitti abdii kutadhee hin beeku. Maaliif waan wayyaaneen uummata keenya irratti raawwachaa turte sana argee walaloo sana akka jirutti Direedawaatti hin barreesse harka caalaa jechuudha. Addisuu Araggaa kun natti bilbilaa ture. Qophiin akkasii kun jira hin jira laayivii darbaan jeen addunyaatti darbaa naan jeen addunyaatti darbaa ayyee sanarratti hundaa'ee barreesse jechuudha. Erga addunyaatti darbe. Hin dhufee leetii ta'een dhufee yoo gaafa qophii sana dudduubatti haftee dhufte. Dudduubatti hafee gaafa dhufu artistoota kan akka Ittiiqaa kana ijoollee artistoota na dura seenanii perform godhan kana addisuun walitti qabee gorsaa ture. Gorsaa kam gorsi? Yoon dhufu Hacaaluu dhufte kootu ati sinaan jedhee asitti galii walitti qabuuf walitti dhufne malee protestii garaagaraa agarsiisuuf miti. Kanaaf kaayyoon nuti dhufneef galii walitti qabne uummata keenya buqqee utubuudha. Kanaaf iddoo kanatti ijoolleen mormii fincila diddaa gabrummaa kana agarsiisaa turan fakkaata. Alleetii ta'ee dhufe siin jedhe. Hayyee rakkoon hin jiru hin jedheen. San booda annan seene maaliif akkuma dura siin jedhe sana waanan sirbu. Waanan sirbu guyyoo waariyoo yookaan dabballee mootummaa yookaan miti mootummaa inni ijoo waan akkasii miti kan naa filatu ana. Ergaa Hacaaluu waltajjii irratti dabarsu san qaamni hin barbaanne yoo jiraate Hacaaluu waamuu dhiisu. Erga dhufe garuu Hacaaluu waan gochuu qabu Hacaaluu qofaaf dhiisu. Waan akkana sirbidhanii sitti man isaan? Isaan yeroo sanatti sirbi koo jirraa ka jettu sun baatee turte. I think sirba biraa eegan. An baandiidhaan akka geerarsi seenu godhe. Walaloo sana fayyadamee miirri anarrattis uummatarrattis argitu sana waan yeroo sana fakkaatu ture. Yoo sana emotional ta'anii namoonni sintineedhaan ibsaan addaan citee security'n backstage natti marsee sana booda Shimallis dhufee ofitti naqabe. Addisuun dhufee innaa waltajjii irra baatu ati maraattaa hinaan jedhe
namni rifateera. Ayya. Shimallis ofitti naqabee erga goote bagatti cabsite naan jedhe. San booda suutuma suuta warra ijoollee suufii uffattu kun meeshaa shugguxii qabatanii baaksteejiin natti raran. Natti marsanii kana booda nutu si fudhatee deema rakkoo jiru wajjin jirtaa jedhan. Ayya. Rakkoon jiraatee hin jiraanne handantaa kiyyaan turre yeroo sanatti. Baay'ee dhiphatanii konkolaataa kan kee fudhattee deemuu hin dandeessu jedhan. Ayya. Baaksteejii karaa ittiin baatu Miilineem Addaarash gaafa deemu namoonni qawwee qaqqabatanii dhaabbatan arge waraana. Federaalirraa. Federaalirraa. Ayya. San booda nama Toofiq jedhamu amma pirootokola muummicha ministeeraa ta'u beeku. Inni yeroo sana ijoollee amma gaardota sana mucaa hoogganaa ture fakkaata. Akkasitti jarri gaa akka dabarsanii na kennan bilbilaan rakkisaa akka turan qaama amma jijjiirama kana hoogganaa jiru kana yeroo sanatti aangoo irrattis ol hin baane agartee yeroo sana yeroo hamaa ture yeroo riskii ture. Dabarsinee hin kenninaa irratti lola hamaa ture erga uummanni bahee VAT jarri lammaa fa'aa biyyi fa'aa adda gaggeessaniin booda waraanaan achi qobaatti na hambisanii VAT lamaan fudhatanii nagadan. Kasi dinqu keessa karaa boolee Mikaayilii kana na fudhatanii ce'an. Si mursiisuuf jechuu. Yaa waan ajaa'ibaa mursiisanii na fudhatanii badan bar. Ayya. Makiinaa qulfiis narraa fudhatanii biraatti kenname waan hamaa ture. Yeroo sanatti wanti dhalate dhugaan jiru kan. Maal wanni isaan haasan warri ijoolleen rafaa maal dhageette akka si miidhuu fedhan? Ijoolleen inumaayyuu mucaa Tasfaayee jedhamu tokko jira amma maqaa abbaasaa Tasfaayee eenyu akka ta'e beeku dameetikaadha. Ijoollee Oromooti ijoolleen suni inumaayyuu na dudduuba bireeniin fa'a ture. Sibiiliidhaan uffatanii madireesii fa'a. Almost amma waraanni hin banama eegaan turen. Reediyoo gochaa turu. Makiinaan hordofuu yeroo kate meetira akkasirratti rukutaa fa'a waliin jechaa turan. Parpasli si qabuuf dhufan jechuu isaan? Isaan na qabu maammaa dhufan jaratu kennuu dide. Good. Hojii hojjettu sun fakkeenyaaf madaraka irra cabsitee waan akkasii sun live irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaa fakkeenyaaf. Ittiin gaabbi. Riskii ani yeroo jalqabaaf miti kanan fudhadhee inni sun hamaa ture. Beetta ani namattuu hin himne hiriyoonni kiyyan beekani. Haati warraan kiyyan beektu haadha warraa kiyya ulfa ji'a torbaatu garaa jira. Kan daa'ima immoo kan wabiin waggaa 2.5 ini mugaani agartee riskii kana maa dhaabbitti du'uu manna yoon du'es lafan siileessu namnu du'an qatu hin jiru beetta. In dhaamattee cha dhaga hiriyootan deennatti dhugataatiin bee hodhartaati dharaa jedhi. Duu dandaa maatii tiyyaan waan akkana kana yoon du'ellee kan tolcha itti dhaamattee beetta dhaamatteedhaan dhuguma. Jechuun hiriyaa kiyya keessaa mucaa Ingiduu Cimsaa ka jedhamu jira. Inni hin beeka beetta. Jechuun akkuma qoosaa godhee ittime. Waan ani akkuma siin jedhe sana biyya alaa kana deddeebi'ee hojjedhee dhufe kana manatti ijaara jedhee lafa bibbite tokko jira.